مبارك اللي كومي كمان يا ربي كومي الرقم أكما سبب راتي الكني جويا الرتي مسانيا ترتي كرسي سانيا ترتي راتو سانياتو أكاس اللي متأكنا مالي في الأبد مبارك في سوارة كنا كاسي جرو إنن سيهمو بربادو مبارك أمالي وان كان الرتو جتشاجرا جريه الرتو جتشاجرا بعضي والكوما تشونكا akan ko akani dame jiru hin dhageenye moo jedhee mubaarik musammaa achi keessa taa'ee gaafatate akkuma nama tokkotti mubaarik musammaa immoo deebiin deebisee fi ani rakkoo oromoo dhimma oromoo jimmaa nan laallatu dhimma oromoo jimmaa keessa hin galu jedhee gabaabinumatti of rakkoo abjuun koo raawwate milkiin koo siin tole dhahaan darbatames nan kaasne mogolee especially nama jimmaa jedhu baay'ee sulleenti yeroo baay'ee nan argaani inni ijoollee oromoo baay'een isaanii jaallatu deeggarsa walitti qabneerra duraanii qarshii yoo waan jedhu tiiktookii nuti kanaan deeggarsa walitti qabnee turre ittiin caalleessituu beekumsituu nagarra ta'uu danda'a deeggarsa walitti qabnee turre ijoollee wallahi ijoollee yeroo tokko especially ijoollee Saudi Arabia gurbaan ijoolleen arsii tokko fa'aa maqaa kootiin fekkan qarshii galchantu jiru jechaadha. Isaaniif galata galchuun barbaachisaadha. Kanaafuu bifa sanaan osootti deemnee bareedaadha. Isin immoo maaliif rageessanii maaliif callomettan yeroo jettu sirriidha. Tarii dubbachaa jiraachuu dandeenya uummatatti waan gadi hin baaneef malee har'allee dubbachaa turre. Garee wayii hidhameera, garee WhatsApp hidhameera. Mubaarik Musammaa illee dirqama fudhatee hojiitti jira jechaadha inshaallah. Waan kana akka deeggarsi walitti qabamuuf irratti hojjetamaa jira jechaadha. Baay'ee wanni sinnaa beeku qabdan gurbaan kaafaa'us haa ta'u, aabaa'us haa ta'u, maanni badhaadhinas haa ta'u, bu'atee barhii waan barbaade ta'uu danda'a. Mirga isaati garuu akka namummaatti, akka ilma Oromoo tokkootti, akka lammii Itoophiyaa tokkootti mana hidhaa sana keessa tortoruu qaba. Baay'ee seerri addunyaa namni nama fixe, namni nama rashan, namni jiinoosaayidii godhellee mana hidhamee adabbii barsiisaan itti kennama malee jechaadha. In ajjeefamu. Gariin paartii biraa waan hin deeggareef akka bineensaatti ol ilaala. Sun hanqinaa fi dadhabummaa keenya baay'ee especially ijoollee Oromoo kuni sun badhaadhina, sun gaafaadha, sun intinaadha waliin jenneetiyyuu balaa garaagaraatiif wal saaxilaa turre jechaadha. Kanaafuu wanni beekamuu qabu akka namummaatti, akka ilmoo namaatti gurbaa kana gargaaruu qabna. Tarii beellama qabachaa jira ta'uu danda'a, tarii isin hin barre. Inshaallah garee sana faana waan murteeffannu tokkotu jira. Murteeffannee karaa WhatsAppiitiinis karaa ittiin qabu sirriitti isin ibsuu dhiisuu hin danda'a. Bifa sanaan osoo hubattanii gaariidha. Gareen hidhamee jira waan ta'eef liinkii isaanis nama tansa inshaallah kallattii sanaan itti deemnee hojjennan siin jedhaa. Deebiin kee kanuma. Kiyyaa yenee mirti baga nagaannaa dhufte mushurra. Gaafii biraan qabu garuu kun sirnaan hojjettanii dhugaadhaan walitti baanee hojjennee mucaa kana mana hidhaatii baafannee wallaahi Oromoodha taa'ee keetan du'aa hin godhee rabbi akka nama milkaa'utti rabbiin naa taa'e jedheen du'a. Garuu immoo isiniin har'allee haasuftanii borillee hin dagatina. Amma nuyi akkas rakkinni keenya har'a naasufnaa bori immoo khalaas. Akkasuma akkas miti. Ramadaan keessa naasuftan irra dhaabattanii nuyi irra dhaabattanii maaliif nun dalagne? Mubaarak illee komii qaban. Ya rabbi komiin irraa qaba. Akkuma sababa biraatii halkanii guyyaa irratti misaa nyaatee irratti qursiisaa nyaatee irratti raata nyaatu. Akkas illee mucaa kana maaliif hin dhaabban? Maaliif waliin dhimmine nuyi? Okay, mee inboxiidhaan Mubaarakiif sewaadha kana kaasi. Garuu innan si himuu barbaadu Mubaarak ammallee waan kana irratti hojjechaa jira. Garee hidhee irratti hojjechaa jira. Baay'ee wal komachuun qaqqabna baay'ee. Garuu waan kana gurbaa kana achi keessaa baafachuutu dursaa. Kan irratti sirriitti hojjechuu qabna. Waan naan jetteef gorsana gorsitee fi komiikeetiif immoo galatoomi gifti. Saginaalesh nagaan oola. Nagaan bulaa. Thank you. Haa ta'u. Naa joogii bareedduu kan yeroo isin tokko waan tan kudhan hawwaattu. Yeroo isin bishaan gaafatan aannan isinii kennu rabbi isinii haa kennu. Dubartiidhaaf immoo abbaa manaa isin kunuunsu galgalaa kana mala boo kan isin dhungatu kan isin rakkisne kan isin arrabsine kan isin irratti masaanuun fuune rabbi isinii haa kennu. Hunduma keenya rabbi jaalala nuuf haa kennu. Biyya keenya nagaa godhu. Especially Oromoota gidduutti waan wal qoqqoodan kana rabbi nu gidduudhaa haa fuudhu. Hunduma keenya jaalala haa kennu. Diina nu dhabsiisa rabbi baay'ee. Diina qabaachuun bareedaadha. Namni diina qabu
wal barbaada yoo diina dhabne wal irraanfanna wal baqanna wal irraa achi siqna jechaadha yeroo diina qabaannu immoo jaalattee ofiin walitti siqna jechaadha rabbiin hunduma keenya jaalannuuf haa kennu hamaan maataa dubbatee dubbachisan nurraa haa qabu balaa goojii asii jirru yaa rabbi salaamaa balaa deemee nutti dhufu balaa deemee itti dhaqnu yaa rabbi najaa nu baasi yaa rabbi balaa nutti dhufu keeriitti nu jijjiiri yaa rabbi bahanii alatti hafuu yaa rabbi nuuna qeebalamuu danda'a waan niyyattan hunda rabbi isin haa kennu baay'ee niyyaan ilma namaa xiqqaa miti akka feete sooressa ta'uu dandeessa akka feete bareedduu ta'uu dandeessa akka feete daa'imman qabaachuu dandeessa but hawwiin kennaa batu sooressonni baay'ina addunyaa kanarra baay'een isaanii kan birrii isaanii guyyaatti yoo miliyoona 20 balleessan umurii isaanii amma doonitti fixuu hin dandeenye jiru jechaadha addunyaa kanarra stiil hojii hojjetu stiil rabbiin waa kadhatu jechaadha stiil niyyaan isaanii hin guunneef jechaadha maaliif niyyaan ilma namaa hin guutu garuu kan nuti barbaadnu caalaa kan nuuf ta'u rabbi nu caala beeka waan ta'eef kan nuuf ta'u rabbi nuuf haa kennu kan isiniif ta'u rabbi isinii haa kennu gidduu keenyatti jaalala nuuf haa kennu biyya keenya rabbi nagaa nuuf haa godhu love you all baay'een sin jaaladha aamin thank you my abbichu galatooni xaayiroo Oromoo wallaaltan hin jirtanu akkuma nama tokko hojjadheen jijjiirama jedhee gara biyya Saawudii kana dhufee asii immoo jireenya biyya Saawudii asiin beektanu balaa shortaatiin erga fuudhamee mana hidhaa seenee har'a waggaa 2 fixeeti jira. Mana hidhaa sana keessatti akkuma beekamu namni hidhamtanii beektanii jirtu sabaaf sallammoota baay'ee wajjin hidhama. Rakkoon Oromoo fi saba biraa gidduutti ka'e jennaan rakkoon Oromoo kun na laallata jedheeti gidduu seenee miidhamni garaagaraa uumameeti hidhaa waggaa 5 yookaan qarshii 50,000 dheengadda itti murtaa'e jechuudha waggaa 2 erga hidhamee booda jechuudha. Kanaaf obboleessa kan koo Mubaarik Musammaanii hidhaa kan koo akkan hidhamee jiru hin dhageenye moo jedhee Mubaarik Musammaa achi keessa taa'ee gaafatate akkuma nama tokkotti. Mubaarik Musammaa immoo deebii ni deebisee fi ani rakkoo Oromoo dhimma Oromoo Jimmaa nan laallatu dhimma Oromoo Jimmaa keessa hin galu jedhee gabaabinumatti ofirraa dhaabeera waan ta'eef egaa warri rakkoo Oromootiif quuqamtan Mubaarik Musammaa rabbi miti rabbii gaditti namumatu nama gargaara innis sagaleedhuma namaa ta'uudhaan sagalee argatee sagaleen isaa dhaga'ame malee namuma akka keenyaati egaa Oromoo koo mucaa kana yoo bira dhaabbannee baafnee birrii 50,000 jechuun waan qallaaliidha bira dhaabbannee osoo baafnee baay'ee natti tola gara biyya isaatti osoo galee jedhee namni maatii qaba waggaa 5 jechuun immoo waan baay'eedha mana gosii sanaa keessatti mana taljii firiijii cabbii keessatti hidhamuun mana qixaaxaa mana adabbii ni beektanii kanaaf adraa warri sagaleen keenya isinitti dhaga'ame sheer duwwuuti gochuudhaan ummanni Oromoo kallattii danda'amuun yaadaan illee taatu gargaaruun baay'ee gaariidha guruupiin niina adraa itti hirmaadhaati gargaaraan isiniin jedha andaalachi keessan abdii geeraati sagalee kana sheer gochuudhaan diwut gochuudhaan ummata Oromoo biraan gaa feesbuukii garagaraa irratti illee ni dabarsina mucaa kana gamanumaan arreen wal itti malee arrabniif hidhiin wal ilkaan wal nyaataa wajjin jiraata yoo dhaaba fedhellee ta'e ummanni Oromoodhuma foon tokko waan ta'eedhaaf adraa sagalee kana sheer gochuudhaan bira haa dhaabbannu jechuun barbaada rakkinni Oromoo maraa rakkina kooti warri jettan qofti Mubaarik Musammaa rabbi miti nama akka keenyaati rabbi wajjin immoo yoo kan dandeenyu taate inuma dandeenya isin qofatti ibsachaa hin jirru nutillee waan danda'amuun wallahi bira dhaabbanna yoo doolaara 200 ta'es yoo doolaara 100 ta'es sagalee kana sheer gochuudhaan adaraa obbolummaa adaraa Oromummaa bira haa dhaabbannu isin jechuun barbaada.